Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeel Tuubii hundumti keessan biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala biyyoota garaagaraatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, yoonaan kan nu ga'e nagaa isaa nu baay'isee waan hamaarraa nu eegee waan hundumaa kan nuuf raawwate Waaqa keenyaaf galanni ulfinni teessoo isaa ari'ame irratti isaatiif haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana kadhannaa walitti fufiinsaa koorsii waa'ee kadhannaa kutaa 25ffaa kan walitiin ilaallu kadhannaa yeroo hundumaa guyyaa guyyaan ergamoota nu eeganitti kadhatamuu kan jedhu kutaan 25ffaa ilmi namaa ergamoota akkamii warra isaan eeguu danda'u qabu kan jedhan walitiin ni ilaalla. Waaqni keenya, gooftaan keenya, uumaan keenya Iyesuus Kiristoos akka nu barsiisu, akka nu gorsu, akka nu jajjabeessu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana kutaa 25ffaa keessatti ilmi namaa ergamoota lama yeroo hundumaa isa eegan, isa bobbaasan, waan hamaarraa, qorumsa hamaarraa isa eegan ni qabaa jedha. Gaa guyyaa har'aa kana kan barannu ilmi namaa ergamoota isa eegan lama qabaachuu isaa kan ittiin barannuu fi ergamoota nu eegan kan ammoo ga'een isaanii maalidha? Maalirraati nu eegu? Maal jenneetu immoo kadhannaa kana isaaniif dhiyeessina kan jennu kutaa 25ffaa walitiin ni baranna. Barsiisaan Waaqayyoodha. Gorsaan Waaqayyoodha. Jajjabeessaan Waaqayyoodha. Waaqni keenya akka nu barsiisu, akka nu gorsu, akka waan hundumaa nuuf raawwatu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen jedhameetu eegalama. Akkuma beekamu kan na eegdu yaa ergamaa na eegdu, ati akkuma na eegde arjummaa Waaqayyootiin guyyattii kana siif kenneera. Sammuu koo naaf ibsi. Cubbuu akkan tuffadhu, Waaqayyoon sodaachuu akkan itti ida'u yookiin akkan dabalu, eenyuma irratti illee akkan hin murteessine, warra hiyyeessota akkan hin dhiinne, afaan sobaatiin akkan hin gowwoomfamne fi warra hojii hamaa irraatii faana hundumaa waliin akka waliin galle na eegi. Yeroo rakkina koo humna kee gargaarsi kee irraa gargar hin ba'iin. Atis qulqulluu, ergamaa qulqulluu, yaa ergamaa qulqulluu, Daabiloos addunyaa kana faliin, Daabiloosii fi addunyaa kana waliitiin wanta raawwadhu waraana sana atattamaatiin qaqqabiitii na gargaari. Anis immoo garbichi kee guyyaa hundumaa gooftaa kabajuun, jecha kee fayyadamuudhaan araarsummaa fi eegumsa gargaarsa kee taasifadhee qulqullummaan akkan jiraadhu akkan danda'u hafuura qulqulluutiin gaggeeffamee akkan deemu na taasisi. Hafuura qulqulluutiin gaggeeffamee akkan deemu na taasisii jedha. Kadhannaan gabaabumatti yeroo hundumaa kan na eegdu, addunyaan kan akka nan binne, addunyaan kun akka nan balleessine, kan isaa akka nan taasisne, ati yeroo hundumaa na eegda. Hamaarraas, qorumsarraas, waan hundumaarraas na eegda. Ilmi namaa jireenya isaa keessatti ergamoota isaan eegan lama qabaa jedha. Ergamoota gaarummaa fi ergamoota hammeenya barreessuudhaan nu eegan yookiin immoo nuuf haa deddeebi'an. Ilmi namaa waan gaarii gaafa inni barreessu gaarummaa ilmaan namaa kan kataban, kan caafan. Ilmi namaa hamaa kan hojjetu hammeenya namaa kan barreessan. Walumaa gara ergamaa ifaa fi ergamaa dukkanaa. Ergamaan dukkanaa cubbuu ilma namaa, gochaa ilma namaa, balleessaa ilma namaa katabuudhaan kan beekamudha. Ergamaan ifaa immoo hojii gaarummaa, sooma namaa, sagada namaa, arjummaa namaa, dhiifama gochuu namaa, gaarummaa namaa kan galmeessu.
Isaan kun ilma namaatiif dirqama. Keessumaa ilma namaa kan eegu egaa akkuma beekamu raayyaawwan ergamootaa qabaachuu isaa beekuun barbaachisaadha. Malee akka gochaa namootaatiif akka namoonni lubbuu keenya barbaadaniidhaaf xonqaayoon warri muran warri digimtiidhaan xonoqqulan ilmaan namaa irratti akka isaan hojjetaniitiif namni kamillee jiraachuu bahee galuu hin danda'u. Eegumsi Waaqayyoo waan baay'ateef, arjummaan Waaqayyoo waan baay'ateef, dhiifamni Waaqayyoo waan baay'ateef, ergamoonni Waaqayyoos waan nu eeganiidhaaf har'a geenye nagaan baanee nagaatiin gallee nagaa argannee bara kana keessa jiraachaa jirra malee jireenyi keenya qorumsa, gidiraa, rakkoo, dhibeedhaan kan marfamedha. Waaqayyo garuu raayyaan loltootaa akkuma biyya eegan, poolisiin akkuma biyya eegu, ergamoonni Waaqayyoos nu eegu. Maaliif? Waaqayyo dursee waan nu barbaachisuuf waan nurraati eegamu kaa'ee waan tureedhaaf. Laatee waan tureedhaaf. Ilmi namaa akka hin banneef akka jiraatu, akka hin dhiphanneef akka isa galateeffatu Waaqayyoon kana yaadee kana kaa'ee jiraa jedha. Asirratti egaa ergamoonni isaan kun hundumtu iyyuu ga'ee isaaniitiin gaafa dhiphinaaf gidiraa, gaafa qorumsa keenya Waaqayyoon maqaa isaaniitiin kadhannee ergamaa Gabri'eeliitiif, Mikaa'eliitiif, Ruufaa'eliitiif, ergamoota yeroo hundumaa nu eeganiif, qulqulleetti Dibroo Maaramiidhaaf, wareegamtootaaf, raajotaaf, tolootaatiif jedhii nu eegii, dhiifama nuu godhi, waadaa isaaniitiin biyya keenyas, maatii keenyas, fira keenyas eegi jennee gaafa nuti kadhannu Waaqayyoon ni dhaga'a. Kadhannaa keenyas nuuf fudhata. Nurraa kan eegamu maalidhaa? Waaqayyotti dhiyeessuudha. Tooftaa kadhannaa baruudha. Dhabuu keessatti galateeffachuu baruudha. Argachuu keessattis gammachuu baruudha. Jireenya keenya hundumaa keessatti Waaqayyo arjaa, Waaqayyo beekaa, Waaqayyo danda'aa, Waaqayyo jiraachisaa ta'uusaa beeknee amannee isa duukaa bu'uun hunda keenyarra ni jira jechaadha maatiiwwan Waaqayyoo. Waan gaafanne hundumaaf Waaqayyoon badii cubbuun alatti hundumaa nuuf raawwata. Garuu obsa nu barbaachisa wanti hundumtu. Jabina nu barbaachisa wanti hundumtu. Cimina nu barbaachisa wanti hundumtu malee callisnee Waaqayyoon waan na barbaachisu naaf kennuu qaba, naaf guutuu qaba jennee deddeebi'uun hin barbaachisu. Jabaachuun, cimuun hunduma keenyaatiif barbaachisaadha. Amantaan deddeebi'uun barbaachisaadha. Kutaan itti aanu kutaan 26ffaa immoo kadhannaa gara qulqullicha Yohaannis Cuuphaatti kadhatamuu kan jedhu ilma Zakkaariyaas ilma Elsaabeet raajiidhaan ergamaa misiraachuu ergamaatiin dhalate kutaa 26ffaa 22, 23, 24, 25 laalleerraa kutaan 26ffaa immoo kadhannaa gara ergamaa wareegamaa qulqullicha Yohaannis Cuuphaatti kadhatamuu kan jedhu waliitiin ni ilaalla, waliitiin ni barannaa. Waaqni keenya barsiisaadha, Waaqni keenya beekaadha, Waaqni keenya hunda danda'aadha, Waaqni keenya gorsaadha. Gorsi ilma namaa, beekumsi ilma namaa, dandeettiin ilma namaa kantu yookiin duwwaadha. Kan Waaqayyoo garuu hunda waan caaluuf, hunduma waan godhuudhaaf, hunduma waan raawwatuudhaaf, hunduma waan taasisuudhaaf Elshaadaay, Adoonaay, Yaawwee, Tsabaawot, Amaanu'el maqaan kun hunda danda'a, jiraata bara baraa, Waaqa jireenyaa, fayyisaa addunyaa jennee kan waaqessinu kun nu barsiisa, nu gorsa,
nu jajjabeessa nutti dubbata, nu hooggana, nu baasa, nu galcha, hunduma nuuf raawwata waan ta'eedhaaf torbee dhuftu kutaa 26ffaa kadhannaa gara ergamaa qulqulluu wareegamaa qulqullicha Yohaannis Cuuphaa ilma Zakkaariyaas ilma Elsaabeexitti kadhatamu waliitiin ni barannaa kan nu barsiise kan nu gorse Waaqa abbootii keenyaaf galanni ulfinni seetu isaa ari'amarratti isaaf haa ta'u. Dhaggeeffadhaa waliif dabarsaa sabiskiraaybii sheerii gochuun dagatinaan jedha.